Tooftaawwan miira ofiin hoogganamuuf gargaaran Kudhan. Ashamaa akkam nagaa jirtu? Ani yoobsan Ababeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Tooftaawwan miira ofiin hoogganamuuf gargaaran Kudhan. Tokko, of gadi dhiisuu yookiin bilisummaa ofiitiin wantoota hojjechuu barbaadan hojjechuu. Lama, miiraafi sababeeffachuu jidduu galeessa godhachuu. Miiraan akka aaranii jiranii yookiin waan tokko mufatanii waa murteessuu dhiisanii wanta ta'e tokko haala qabatamaa fi sababa qabatamaa waliin dhiyeessuun miiraaf sababeeffachuu jidduudha. Sadii, galmaakee namootaaf ifa taasisi. Waan hojjettu hunda namatti himuu qabda osoo hin taane galma ati ittiin deemtu yookiin xumurri kee maal akka ta'u ifa taasisuu. Afur, miira keetiif yeroo kenni. Miira keenyaaf yeroo aarii, yeroo gammachuu fi yeroo akkamii akka waa hojjechuu dandeenyu murteessuu yookiin beekuu. Shan, namoota irraa muuxannoo fudhadhu. Waan hin beekne tokko namoota irraa haala salphaa ta'een ilaaluu fi baruutiin muuxannoo namoonni ittiin milkaa'an yookiin ittiin raawwatan baruudhaan ofii milkaa'ina saffisaa argachuu. Ja'a, kolfaa fi fuula ifaa yeroo hundumaa qabaadhu. Namni fuula gammadaa hin qabne yookiin immoo namni fuula ifaa hin qabne tokko akka fakkeenyaatti daldalaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa namni akka atiraakti ta'ee isarraa bitatuuf fuulli isaa ifaa fi gammadaa ta'uudha. Akkasuma keessa isaallee nagaa argachuuf of kofalchiisuu yookiin immoo keessa ofii boqochiisuudha jechuudha. Torba, jechoota ofii keetiin ofii keetti dubbattu eeggadhu. Jechoota nan danda'a, nan hojjedha, nan raawwadha jedhu malee ani hin danda'u, ani hin beeku, ani hin dandeenye kan jedhu sana of haasa'uu dhiisuu. Saddeet, hirribaa fi ispoortii gahaa qabaachuudhaan qaama keetiif eeggannoo godhi. Qaamni keenya akka inni dammaqaa fi si'ataa taasisuuf sochiiwwan ispoortii fi akkasuma wantoota nu bashannansiisan hojjechaa galma keenya ga'uu akka nu dandeessisu. Sagal, waan hin jirre irratti utuu hin taane waan jiru irratti xiyyeeffadhu. Waan naannoo keenya jiran yookiin meeshaalee naannoo keenya jiranii fi waan of harkaa qabnu irratti xiyyeeffannee galma keenya isa dhugaa galmattiin ga'uudhaaf kan nu gargaaru waan hin jirre barbaaduudhaaf isa nu harkaa akka hin dhabneef isa jiru irratti jabaannee hojjechuu. Inni xumuraa fi inni kudhanaffaan shaakalawwan kee hundumaa irraa baradhu. Akkuma Toomaas Idiisan ampuulii hojjechuudhaaf yeroo hedduu shaakalee karaa hedduus bare nutis waan shaakallu kamirraayyuu haga shaakalaa deemnu wanta ta'e tokko irraa barachaa waan deemnuu fi shaakala tokko lama sadii jennee shaakalaa deemnu hundumarraayyuu beekumsa gaafii hubannoo argachaa deemna jechuudha. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa deebana.